galatomtu heduu haa ulfaattu. Nama rawaa barataa hedduu taga galatoom baay'ee si jaalanna baay'ee si kabanya. Thank you Caltu. Caltuun hiciitii Muktaar baasuun barumsa guddaa argattan. Maal akka dhiirri dalagaa jiru abbaan manaa kee eessa oola eessa bula hojii sa'aatii kamitti baa sa'aatii kamitti gala hojii maalii dalaga daldala moo hojjeta mootummaatii moo sa'aatii abbaa manaa keetii dirqama eeguu qabda. Dhiironni gaafa ati gadi dhiifte waan namichi tokko naan jedheen isin hima. Dhiirti jedhe dhugaa rabbii isin jedha kaleessa jechuudha. Gara Finfinnee yeroo imalutti waan naan jedhee ture. Dhiirri naan jedhe hasa kaafni mormii cimaa kaafni waa'ima kana irratti dhiirri otoo duutee baddee dubartii takkaan hin teetu. Wallahi lazim sa'aatiin kun asirratti achi deemaa jira obboleen kiyya. Kanaafuu balleessaa eenyu akka qabuuf eenyu akka hin qabne amma waliin ilaala jechuudha. Caaltuu hedduu galatoomi viidiyoo gannu dhiisaa jirtu irratti barumsa guddaa irraa arganna dhiirota irraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha anillee alhamdulillah galata rabbii naga jira rabbiin galanne haa ga'u. Haadha akkuma beekamu viidiyoon ani qabadhe isinii dhufe caaltuu galatoomi. Caaltuu irraa maal barattan viidiyoo isin gadhiisaa jirtu irratti eenyu turakkin akka qabu shamarran immoo dhiira turakkin akka qabu abbaan manaa keessan sa'aatii kam baa sa'aatii kam gala hojiin isaa sa'aatii meeqatti daldala yoo ta'e hojjetan mootummaa yoo ta'e sa'aatii meeqatti dirqama abbaa manaa kee hordofuu xinqaaqee mana keessaa gochuu uf eeggannoo gochuu sababa maaliitiif dhiironni ala deemti dirqama laazim dhiironni dubartii lama fuudhuudha. Dhiirri si jamar nutu jedha malee akkuma namichi isiniin naan jedhe isiniin jedhetti akkuma namichi wallahi billahi jechuu kalees akkas naan jedhe wal murmine isin maaliif dhiirri dubartii lama fuudhuu barbaada haga feete dubartii feete maa jaalattii miti maa onnee tana keessa kaatii miti dhiirri dubartii lama malee jiraachuu hin danda'u yoo fuudhuu dadhabes badhi irratti hojii jiraata jedha kun waan inni haasa'e anaa miti normaaliidha jechuudha. Kana anaa miti isatu jedhe isatu natti haasa'e viidiyoo isii gaafa argirratti jechi namichi jedhe sun hedduu akka wal mormaan turre nama sadi taane wal mormaan turre eessatti taaskii keessatti jechuudha. Gizee gara Finfinnee deemutti dhugaan isiniin jedha dhiironni hamma feeti waan feeti ati ta'if dubartii biraa wajji jiraatu baay'ifti. Dubartiinis akkasuma injiraa miti maaliif akka ta'e bicha baqqaane bakka maaliif akkana ta'e jedhee gaafii sanuu gaafadhee jira dirqama dhiirri dubartii takkaan hin teettu. Ajaa'iba jedhe bakka ita waan akkanatu jira biyya kana keessa jedhe eenaan jedhe hin jira naan jedhe beekamaan ani sissobuu naan jedhe inni garuu nama beeksisa qabu yaada isaa taasa'ee malee nama beeksisa qabu ani beeksisa qaba garuu akkas naan jedhee ture. Wallahi jechuudha boleeyyan kee hedduu takkatti na ajaa'ibe. Caaltuu ama caaltuu irraa maal baratanii ijoolleen tokko tokkoof keewwantii isii jalatti caaltuuf eegi rabbi si haa eegu jettan. Caaltuun dirqama of eeguu qabdi. Caaltuun bakka deemtu bakka teettutti of eeggannoo cimaa gochuu qabdi. Wantoonni isiin baasaa jirtu wantoota baay'ee jechuun hamma viidiyoo dhoysaa isiin jettu sanillee natti fakkaatu. Viidiyoo amma ciitii dhoysaa qullaa minaamina jettu sanillee ta'us dhabuu baatu viidiyoon isaan tartiiba waan dhiirri hojjetu baratuun keessa waan guddaadha. Ani caaltuu hedduu galateeffadhee jira. Etaa ilmi namaa kuni wajji mana keessa galan malee bineensa wajji galanii. Hai abbaan ebaluu akkana jaarsi kiyya jaalata kufnee cabne isaa maal godhuuf uffata isaa miicuuf ilmaan isaa guddisuuf waa meeqa taana isaan amma gizee namaa kun mi'a gurbaa kana laala fakkeenyaaf bakki inni itti sargii godhuuf deemu maal gochuu jedhanii maal gochuu waan baratanii miti Muktaarin qofaa miti balleessaa Muktaar qofaa miti dhiirota hundarra jira dhiiruma hundatu waan akkasii dalaga dhiiruma hunda. Dhiira hunda keessattuu dhiirri arsii badaa anaa jaabee bara Muktaar qofa dubarratti murteeffatina Muktaar balleessaa takkan qabu hundi isaaniitu dhiirri hundi isaaniitu akkasuma akkanuma jechuudha. Amma dubartoonni takka amma abbaan manaa keenya jaalata gurta kan deemu jettimti sa'aatii hojii isaa kanarra walakkaa muratee niitii bisan bira ga'ee deebi'a. Jireenya akkatti ibidda qabsiisee jedhe kana keessatti inni niitii lama qaba. Isa bichaa miti bari garuu isa bichaa miti wallahi isa bichaa miti jiran namicha tokkotu akkanuma hojii wannaa qaba beeka garuu niitii lama qaba naan jedhe gaafa namichi sun niitii lama qaba naan jedha jedhe akkati mataa qabadhe sinna namti kun mee maaliin horata jennaan garuu inni beeka hojiin isaa xiqqaadha damuusin isaa xiqqaadha gaafa dhagahu gaaf niitii lama qaba naan jedha isii waan biraa hojjetti
garuu baay'ee na ajaa'ibe. Niitiin duraa mana jirti. Hojii homaatu hin qabdu. Niitiin lammaffaan inni fuudhama hojii xiqqoo hin qabdi. Sa'aatii bakka hin jiraa miti. An dhiirri keenya badee jira bariyaa jamaa. Dhiirri keenya badee jira. Keessattuu asitti itti heerumtee bee. Wallaahi lazim itti heerumanii deemurra qulla akkatti otoo ittiin heerumin kaanii deemutu caala. Gaafas rakkoota kan qabu gaafas bakka fuudha dhiise dhimma isaati. Jaalatteellee deemin biyya arabaa kana gaaf deemtu jaalatteellee deemin dhiisii deemi. Hin jaalatin illee duwwaa deemi fataa jedhe jiraadhu jiruu ta'e bichaa jiraadhu. Maaliif yoo jettanii tokkoffaa dhiirri biyya kanatti duutee baddee taa'uu hin dandeettu kophaayise. Dubartii walii wajji yoo hin jiraatin, dubartii yoo hin fuudhin, dubartii wajji mana tokko keessa yoo hin jiraatin. Maaliif akka ta'e wallaahi bari nan dhibe. Amma shamarran biyya namaa deemte hoo jenni shamarran biyya namaa ossitee jiraatti. Mana namaa keessa jiraatti. Mana namaa keessa jiraatti nama bul arguu hin dandeettu. Bakka haadhaaf abbaa ofii argitanii mana haadhaaf abbaa ofii bira firri dhufee deemuu irra sanillee bakka akkuma maatii isiitti ilaalte mitire. Garuu wanti intalli hojjetaa jirtu caaltuun nu hojjetaa jirtu waan ajaa'ibaati waan hidhaa akkatti fuudhanillee sargii isaanillee sila namnillee hin dubbatu jedhan warra gaaf isaan sargii godhana jedha sila namnumtillee ciitii kana baasu hin jiru amma hiriyoonni muktaar guutuu waan kana quba qabdi nasbee caaltuu takkittiidha malee wanni kun ka ta'ame yeroo isiin deettisan na fakkaate yeroo isiin baadiyyaatti galte maal abbaa isaa baadiyyaa malee dhaltu dirqama dubartiin hangafa dubartii yoo heerumte haadhaaf abbaa biratti dhaluu qabdi mana isii gadhiiftee deemuu qabdu sila balaan kuni jechuudha. Balaan amma ka'e kun wayite isiin baadiyyaa deemte na fakkaata. Balaan amma ka'e kun muktaar duwwaa odoo hin taane dhiirri guutuun dhiirri Itoophiyaa dubartii malee jiraachuu hin dandeettu. Halkanuma takkallee. Bismillahirrahmanirrahiim. Gin ani wanni na ajaa'iba keessa akkamitti akkatti sargii godhanna jedhan. Ani wayi sargillee argite wayi sargillee hin jiraare isin argite. Akkamitti bakka difrinnaadhaan jechuu otoo sodaa tokko malee bakka laalaqa bakka inni ooluun beeytu bakka inni buluun beeytu akkiti isiin nagubda intalatti san agartanii caaltuu dullatti jettee arrabsite mee kamtu kamiin jedha rabbii keessanii jedha laala wannan nagubee viidiyoo kan hojjedhe tokko keessa jecha kilmaa isiin caaltuu dullatti jette santu naguba isiin maa inni ani dubartoonni maaliif hamilee namaa wal cabsitan maaliif atillee bare ndun ka sarrabsamuu qabu siititti dhufee miti maali jibbaansa kan mee masaanuu irraa wanni isin baratta maali hawwiin akkitti sumayyaa cabsitu argitan intalli tuni har'an Simiraan ofii isiiti muktaaritti dhuftee ishee muktaarii wal haa jaalataniyyuu garuu difrinnatiin isii haasofni isii cabsaan isii jechuudha isuma bira teettee akkana ittiin dullattiin tun jettee maal isillee sargii godhee bara caaltuun haa dhageettu jetti. Caaltuun haa dhageettu. Indoo viidiyoo san balleessan isin qabdu YouTube isiitti irratti gallakkisuu qabdi. YouTube mataa isiitti irratti caaltuun. Gaafa buriiftaan hindeeffata YouTube isaanii salphamatti jechuudha. YouTube isaan hindeeffata yookiin irratti gubsiisa yookiin hindeeffata. Yaa jamaa ani kana garrame bare akka dubartiin maantun masaanummaan tun maaf wal jibbiti maaluma jibbaan isaanii kana hunda ga'e. Deebi'ee immoo dhaltuuni ani nagarrame. Dhaltuun dhiira fuutee ilmoo argattu malee wal iji lamaan isaanii tun bakka dhiira biraan argattu wallaahi Itoophiyaa kana keessa dargaggeessa bishaan lagaa fakkaatu kana jira waan qabu laalti na fakkaata maaliif na horataadha garuu ani wallaahi lazim jechuudha ani taazabee dadhabe dhalaa biyya kana keessattuu dhalaan biyya namaan argine hedduu takka ulfaattudha dhalaan biyya namaa deemteen argine dhiira namaa akkatti fudhamaata biyyaan balleekkini mi fudhattii miti Dubaayii kanatti walirraa fudhatu. Amma dhaamsin ani dhaamu dhaamsan caaltuu dhaamu muktaar caaltuu miidhanatti fakkaatu tokko maali jedha viidiyoon gadhiifamee uummanni beekunu tokkoffaa jaraa faayidaadha isin hagalo tokkoffaa muktaariif faayidaadha Simiraaniif faayidaadha wal fuudhanii sargii godhatanii yoo mitiire gaafa san caaltuun bakka dhaayituun qabdu jamaa isaan fayyadu gadhiisaa jirti malee waan isaan miidhu gadhiisaa jirtu. Wanni nuti haga ammaatti argaa jiru waan nama miidhuu miti garuu haa ta'u keessi caaltuu baay'ee miidhamaadha nummootuyyuu barumsa nuu ta'a agartanii barumsa inni nuu ta'u maa inni dhiirri dalagoo kana dalaguudha dhiirri waan akkanaan raawwatuudha
nuti mana teenna isaan eessa deeman hojii oola jenna malee bakki inni walgayii qaba jedhaa Finfinnee deema walgayii qaba jedhaa Asallaa deema walgayii qaba jedhaa Harar deema walgayii qaba walgayiin isaa maa inni dhalaa walgayuudha. Eeshi amma Muktaar hojii qaba hojii mootummaa qaba hin qabu yuutuubara hojjechuun bakka fedhe deemuu danda'a guyyaatti jechuudha halkanis viidiyoo jedhama naamina jedha jechuudha. Gaarummoo jechuudha. Barumsi xiqqaa irraan arganne an akka mataa kiyyaatti taazzabaanse isinillee barumsi mataa hammam ijoolleen biyya namaa jiraattee abbaa warraa qabaattee dhiirri dalagoo biyya kana kaniitii biyyaa qabu akkana dalagu kaniitiin biyya alaa jirtu maal akka dalagu isinii haa galu maal akka dalagaa jiru ka niitii biyya ambaatii qabu biyya keessatti waan inni dalagaa jiru gurbaa kanarraayyuu barumsa isinii ta'a. Amma sargii tokko kudhachu anama fakkeenya dhugaa isiniin jedha dhuguma bar anama asitti sargii fedhi Adaamaa keessatti hoon godhadha jedhe zariin tiyya hoon dhoysi jedhu dhoysuu hin danda'a salphaa dhagisee nama hin danda'ama amma baradhee jedha amma argee jira bara hicciitiin gurbicha amma hicciitiin gurbaa kana dhoysaan dalaguun hin danda'ama maaliif fakkeenya gaafa sarii godhatu dhoysaadha wanni kun akkana jedhe inuma makiina maali naa godhi akkasii naa godhi jinni naa godhi jechaa jirtu iyyuu way dalagoo dhiira biyya kana nagarramee jira obboleeyyan kiyya warreen dhiirsa biyyaa qabaatanii ofii ala jirtan obsaa kaa rabbiin obsa isinii haa kennu ani maal isinii godhaa miti hedduu takka garana nyaattan etaa dhiirri biyya kanaa kanatti jira wallahi الأزيم جتشودا قبلنا بر تبرا كيس جرا وبلين كي كبرا كيس جرا لا إله إلا الله ديربيا كنا هنجرو تادلكم بيا كنا لقا قبدي جولم بيا لا جرتا لقا قبدا والله جولم ميكا رتي مسان فودان بيا كانت توكو جتشودا إجارسيسي من إجارسيسي تمرسيسي ميشات قالسيسي أنا فوق لي dheeratte jechuudha ani fuudhee jira fuute haati amma kisiiban ofiiti ka dura tooyannoon qabdu bar dura ilmooti mee abbaa yookiin obboleessi ka ilmooti ya fuudhe sun maal keessa jira obbolee ilma kiyya deemna akka ilaali abbaa ibalu deemi dhaqe ilaalin haftee erga inni fuudhee manatti galche olii gadi fifi fuudhee manatti galche taane mana baasuun hin jiru abbaa feete maan taane ballaa jan qabne maan taane yoo fuudhee mana san seesise baasuun hin jiru. dubartiin takka fakkeenyaaf dhiira tokko too iyyitee jette gadhiisu seera biyya kana badaadha mitiire gadhiisuun hin jiru amma caaltuun dalagoon isiin dalayde wanni isiin hagammaatitti dalayde Muktaarii fi Samraan illee faayidaa dalayteef jechuudha ragaan hundumtuu sargii inni godhate haasaa isaan haasa'an gammachuu isaan qabaatan isaanii gadhiisuun gammachuu guddaadha jaraaf siif immoo tuyyuu miidhadha akka ati miidhamtuun beekna immoo rabbiin obsa jabina sabri siif haa kennu obboleettiitiin namni kamuu ka jaalatee yusii kaleessa kechuu kutee barumsa kee addaan si kutee si fuudhee hiriyoota tee keessa si deebisee jedhee rabbiin barumsa si haa kennu obsa si haa kennu homaa miti namni rakkoo hedduu keessa darba waa hedduu isa mudata caaltu obboleettiitiin kaleessa akkam akka jirtu har akka jirtu isiin itti dhagama hedduu takka itti dhagama baay'ee miidhamte wallahi baay'ee qarama nyaatti maaliif wallahi lasi namni nama tokko abbaa warraa oduu ati miidhiyoo si miidha rabbiin isa miidha malee si miidhu rabbiin siin immoo obsa sii kenne ilmootee guddifadhu hin aarini irraan kaayatini hin yaaddayni baay'ee si jaalannaa baay'ee si gamanya yaada viidiyoo garagaraa hojjechuuf qeeqa keessatti dhufa malee ana akka kiyyaatti bakka siif qaba garuu hamma obsa qabdu immoo sirraa barachaa jira sirraa argaa jira immoo hunda caalaa rabbi ilmoo sii kenne ilmootee guddifadhu hin yaadin illee hin assaabin illee hin aarin illee viidiyoo isaanii ilaalte akkasitti hin dhagamne akkuma ijoolleen jettee koomantii warra koomantii jedhanitti of eeggannoo gochuus baay'ee barbaachisa haa wanni fidan takka illee hin jiru rakkoon sirra gahu takka illee hin jiru tokkoffaan ilmoota isaatirra si miidhuu waan hin barbaanneef isii garuu dirqama sodaachuun nama sitti bituu dandeetti waa si nyaachisuu dandeetti si maraachuu dandeetti baqaan jiraa miti namni biyya kanaa akka piroosesii garagaraa qabu hin dandeenye jiraa miti kanaafuu rabbiin obsa si haa kennu baay'ee si jaalanna baay'ee si kabanya bakka siif qabna hordoftoonni keellee baay'ee si jaalatu baay'ee si kabaju akka mataa kiyyaatti jajjabaadhu siin jedha rabbiin
obsa dhumaan qabne siif haa kennu si jaallannaa